Manni kosketi kamne kanko atabasana nafsi resi Matii warqee biyya keessaa mana isaanirraa buqqaanii bakkee jiraachaa jiru. Maatiin baay'isee kan ajjeefamte Saudi Arabiyaa keessatti maatiin isaanii ajjeechadhaa fi jireenya jidduu maatii warqeetiin walitti jiru. Kanaafuu Ashama harka fuudhee jira jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jira jirtu jecha egaa maali mantirra haga tokkoon dhumannee biyya lafaa kanarra dhumnutti mantirra jenna. Egaa dhimma obboleettii keenya baay'isee kan Saudi Arabiyaatti torbaan darbe keessa ajjeefamte jedhanii xalabaadha baasanii dhabamte haga ammaatitti obboleettiin keenya hin argamne, duutellee reeffi ishiin argamne, jiraattellee jirtuun ishiin hin argamne. Amma dhimmi ishiin irra geesse maal akka ta'e odeeffannoo isinitti himuudhaaf dhufne. Egaa akkuma beekamu dursa warroonni chaanela keenya kanaaf haarawaa taatan odeeffannoo adda addaa akka daddafnee waa'ee waqtii irratti hundaa'ee odeeffannoo adda addaa kan isin biraan geenyu waan ta'uuf chaanela keenya sabiskiraayib gochuun irraa fatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhaa wal qaqqabsiisaa. Erga irraa argattu barnoota irraa argattu chaanelli kun chaanela keessanii. Egaa amma gara dhimma ijootti ceena. Dhimmi obboleettii keenya warqee fi baay'isee jechaadha. Maatiin biyyarraa akka odeeffan mana mubaarakitti guyyaa kaleessaa hundumti keessanuu akkuma argitan sana liivizaa jalatti dhufanii maatiin lama walitti taranii jechan taane waliin jedhan jechaadha. Walajjeechaa lubbuutirra jiru maatiin biyya. Maaliif sababa ishiidha dawwaltee duute jettee kan himte. Ammallee dubbii sobaa Sowaaqni illee du'eera kan jedhu dubbii sobaa ammallee dubbii sobaa tokko dabalan jechaadha. Dhiiga obboleettii keenya kan dhoskaa jiru ishiidha. Balaa ishiitiin immoo maatiin biyya irraa rakkoo walajjeechaa irra gahanii jiran. Akkamitti gaafa jenne asirratti akka jedhe obboleessi mucayyoo duutee dhufee jechaadha. Yoo mucayyoo keenya kana reeffi ishee argamee duutus akkami akka duutees jirtuu ishiis ta'u waan argamee hin argamne ta'e nuti biyyatti maatiin lamaa wal fidneet Oromiyaa keessatti balaan ka'ee wal fidnee wal xumurra kan jedhu dubbate jechaadha obboleessi baay'isee ishee dhabamte kana. Warqeen asirratti an akka yaada kootitti jechaadha akka anaa akka haadha eebbisaa yookiin eebbisaa intartiimentee akka yaada kootitti jechaadha. Yaadni koo maal isinitti fakkaate dhiifama miira keessan gali xiqqoo garaana nyaattee mucayyooni isaan amma jidduu kanatti falmii osoo jiranii mucayyoon kun duutes jiraattis hin beekamne waan ishiin keessa jirtus hin beekamne tarii gurguramtee akka garbaatitti mallaqa fudhatanii namatti dabarsanii ayyaanni kun dhufeera ramadaana kana arabni sarratanii ni barbaaddii birrii 7,000 8,000 riyaala fudhatanii akka natsaa hojjettuuf illee gurguran rabbiin waa dhiisu cubbuu garuu gurguramteellee ni jira gurgurtaan biyya Saudi Arabiyaa keessatti. Miti ishee kontiraataa baatee nama waa takka keessan beeyne kana dhiisatoo ijoollee ala jiran kana dallaalli gurguratti mallaqa guddaa arabarraa fudhattee akka natsaasni hojjetuttiin arabni akkasumatti fudhattii mucayyoon hin beektu gaafa jiini damooza gaafa gaafattu dallaalatti birrii haganaa kafalee si fudhee. Kanaafuu damoozni hin jiru callisii dalagii kan jettu arabni mucayyoo bilbila irraa fuute barriitti qolloftii jechaadha yeroo baay'ee biyya Suudii kana keessatti. Wanni ani ijoon yaade hin gurguratanii laata mucayyoo kana. Tarii namichumti mushwaara jedhanii araba jedhanii baasuudhaa dhaqe sun jara kanarraa mallaqa fudhatee mallaqni jarri walii galaniin xiqqaa yoo ta'e aaree mucayyoo kana wayi dabarsee gurgurata. Kun keessa kootitti yaada kooti kun jechaadha akka kootitti fakkara yookiin yaadaan yaadedha. Asirratti maatiin biyyaa gaafa du'e haadhaaf abbaa wal ajjeesanii obbolaa wal ajjeesanii wal fixan gaafa san seenan ishii garaa keessa hin baane warqee kan jedhamtu kanarra diina jalatti galtee dhiiga obboleettii keenya dhoskaa jirtu kun gaafa san maal akka ishiin taatu laala. Gaafa haadha ishee ajjeesan, gaafa obboleessa ishee ajjeesan, gaafa abbaa ishee ajjeesan, gaafa rakkoon guddaan kun gahe gaafa san boochee seenaa garaa ishii keessa yoomuun baanetti ta'uu danda'a. Garuu osoo akka kootitti qalbii qabaattee har'a dhugaa obboleettii kanaa baastee maatiin akka nagaa waliin jiraatu abboonni lamaan akka jaalalaa akka duriitti akka waliin nyaatanii dhugan osoo gootee anaa inni kun salphaadha.
So warqeen amma iciitee obboleettii kana dhoskitee diina wajjin jechaadha. Kan kana raawwate ilma Amaaraati. Isa Amaaraa kana jala galtee dhiiga obboleettii ishee dhoskite. Namtichi immoo akkuma beektan ka Gazahanyi Ifruu jedhama Amaaradha. Yeroo baay'ee viidiyoo dubartoota waraabeetu mallaqa irraa nyaata jedhanii akkuma beekame tarii ishiin illee viidiyoo kana biraa qabaatte iciitee obboleettii ishii kana dhoskuu dandeessi. Hin beekamu kuni. Ana asirratti maal jechuun barbaada? Nageenya maatii isheetiif jecha. Nageenya boruu ishiitiif jecha. Sammuun ishii boqonnaa akka argatuuf jecha akka maatiin lamaan illee wal fixanii obbolaa lamaan haadha fi abbaa ishii dhabuu irra Oromiyaa keessatti wal ajjeesne lubbuu keenya wal balleessine wal balleessineetoo bakka Oromiyaan tun baddi malee as keessatti waliin jiraachuun hin jiru jedhan maatiin biyyaa jechaadha. Sababa isheen iciitee obboleettii kanaa dhoskiteef. Maaliif ishiitu gurgurate? Intala isaaniitu gurgurateedhanii maatii ishiitii fi maatiin mucayyoo dhabamtee wal qabatan jechaadha biyyatti. Nama wal beekudha. Nama biyya walitti dhufanillee miti kuni. So sababa ishiitiin maatiin ishii rakkoo kanaaf saaxilamuun mee maal itti fakkaata? Odoo isin ta'e hoo akkam gootu mee akka keessanitti? Yaadame hundi keessanuu haa yaannu kanarra dhaabanne. So shamarran keenya gaafa waa balleessinu fundurri keenya maali? Booddeen keenya hoo maaltu jira jedha yaada. Balaa isheetiin obboleettiin keenya kun dhabamtee as buuteen ishii haga ammaa wanni irra gahamin jiru imbaasitti footoon ishii paaspoortiin ishee kennamee jira barbaachisaa jiranii akkasumas suuraan mucaatti kennamee jira poolisii illee mucaa barbaadaa jira suuraa isaatiin mucaan kunis qabamee yoo jedhe tarii haqni mucayyoo kana bahuu danda'a. Mucaan amma bilbila har'a ittiin haasa'e hin balleessaa. Warqeenis akkasuma bilbila har'a ittiin maatii dubbiste hin balleessitii guyyaara bilbil qayyaramaa jira jechaadha. So bilbila dhaabbataa irra jiran sababni kana godhan harka keessaa qabdii jechaadha warqee. Balaa isheetinoo maatiin ishee rakkoon taaneef saaxilame. Gaafa waa balleessinu booddee keenyatti yaada deemuu qabna. Maatii koorra maaltu ga'a? Anarra mataa koorra maaltu ga'a jennee ilaaluu qabna. Osoo waa hin yaadne murtoon taane keessa seenne mallaqa argachuudhaaf yookiin haloo bahachuudhaaf jecha obboleessi warqee kana dura du'ee ture jedhan. Akkamitti akka du'es hin beekamne akka mana mubaarakitti dubbatanitti maatiin maaltu akka ajjeeses hin beekne wanni beekame hin jiru. Garuu ishaan akka jedhanitti maatii mucayyoo dhabamtee obboleessa warqee kana haloo bahachuudhaaf mucayyoo keenya biyya sanitti akkas goote. Obboleessa warqee garuu nu harka keessaa hin qabnu. Akkamitti akka du'es hin beeknu. Isheen tarii isa deeffachuuf kana goote laata kan jedhu shakkii keessa seenee maatiin biyyatti wal fixnaa. Wal ajjeesnee wal dhabamsiisna malee intalli keenya lubbuudhaan dhabamtee jiraattee nuun gallee duuteen awwaallannee jettee haati dhaabirra jirti. Obbolaan wal fixna jedhanii maatirraan akkatti walirraa eegamaa jiran jechaadha. So an asirratti maal jechuu barbaade dhaamsa obboleetti keenya warqee dhadhaamu tarii namoonni ishii beektan jiraachuun dhabamu. Riyaadiin keessa jechaadha magaalaa Riyaad Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa warroonni jiraachaa jirtan namoonni warqee magarsaa kan beektan yoo jiraattan itti dhiyaadha gorsa bilis. Bilbilallee dhoskattu namoonni qaaman beektan hin dhabamtanii. So namni qaaman itti dhiyaatan yoo jiraattan dhugaa mucayyoo kana akka baastu akka maatiin ishiillee biyya rakkoon hin taane akka irra hin geenye ishiilleen waan taane keessa seentee biyya namaatti akka umurii ishii guutuu hin dhabne du'aaf jireenya ishiilleen biyya kanatti illee qabamnaan hin dhiifamtu. Nama ajjeesse jedhanii wanjalaan qabamti jechaadha. Nama awwaaltee kontiraata immoo nama baasisuu yakka akka ta'e beeka. Suuraan ishii haga ammaan baasitti hin kennamne. Tarii intala Oromooti. Akka mubaarak jedhetti jechaadha. Tarii mucayyoon kun intala Oromooti. Malee nu ishii qabsiisuu wallaalle. Ishii suura ishii kenninee alatuudha poolisiin dhaqee ishii qabsiisuu wallaalle. Intala Oromooti. Tarii dhugaa ishii dhuftee gaabbitee of yaadattee boru seenaa urra ishii balleessisiifne ishii qabsiifne isheen duutee yookiin rakkoo tokko ishiirra gahee boru seenaa urra har'a itti yaadne mucayyoon kun of beektee dhuftee iciitee obboleettii keenya kana rakkoo du'a obboleettii keenya kana jiraachuuf du'uu ishii kana dhuftee nutti himtii laata kan jedhu dhiisne jedhe.
dhugaadha namni yaadu akkasitti yaada garuu namni yaane lubbuu nama badee dhiisee too ofii bichaadha jiraachuu jedhee dhiira amaaraa jalatti galtee intalli kun haqa muca'oo kana dhoskaa jirti jechaadha. Soon odoo isin ta'e hoomee maal jettan osoo maatiin keessan lama wanni akkanaas muudate akkam gootan. Ani muca'oo kana firaa miti jechaadha osoon ana ta'e akka gootitti firaa miti hintala Oromoo erga taate Oromoo iyyuu miti amaaraa osoo taate an bakka dhugaan dhaabadha malee sobaan naman deeggaru. Viidiyoo qullaa kiyyamaan dhiisii akka fedhe ta'e osoo walqunnamtii saalatirrallee kan jiraadhullee ta'e viidiyoo akkasii gadi ba'ee hoomata akka ittiin kaawwadhu. Lubbuu muca'oo dhabamteen caalu jechaadha qaamni qullaan koo. Muca'oon kun iciiti akkasii sodaataadhaaf jecha tarii mucaa kana walii galtee dhoskite tarii mucaan kun diinummaa Oromoodha qabu yookiin jibba Oromoodha qabu jedhee intala kan awwaalchisee yookiin dabarsee gurgurate tariin ajjeesise tarii dallaa doktoroota walii galee kalee ishii baasisee gurgurate kan jedhu yaadni tokko na keessatti ka'e. Garuu osoon ana ta'e akka kootitti maatiin koos rakkoon taaniif saaxilamurra anis yaaddaa jiraachurra humna qabsiisanii yoomam akkamitti baheen dalaga odoo suuraan ishee arabiffaan bahee hojjetame warqeen jechaadha mana araba kamitu seente akka hojjetachuu hin dandeenye beeka. Suura ishii maxxansinee odoo amma arabiidhaan miidiyaa kanarratti hojjetame akkanatti nama ajjeesedha. Nama kontiraata baastee rakkoo akkana raawwatte jedhame odoo suuraan ishii miidiyaa kanarratti maxxanfame daqiiqatti qabamti beeka. Mana kamuu seentillee hojjetachuu hin dandeechu suurii keessatti. Ishiin iciitii kana hunda rakkoon akkanaa akka jiru sobeetti akka namni yaadee fi tarii intala Oromooti miidhamurra tarii dhugaa ishii borgaabbitee dhuftee himtii kan jedhan irratti eegaa jiran jechaadha. Malee viidiyoo irratti hojjannee namoonni akka Mubaarakfaa warroonni sagalee dhageettii qaban warroonni miidiyaan isaanii gurguddaa ta'e kan afaan arabiffaatiin dubbachuu danda'an biyya kana jiru. Namoonni akkasii dubbatanii qabsiisuu hin dadhabne. Intalli kun gaabbitee dhuftee iciitii kana himuu dandeessii laata kan jedhan irratti hundaa'aniiti. Kanaafuu piliis namoonni warqeetti dhiyaatan yoo jiraatan maatiin illee bakka mana isaanirraa buqqaanii jiran jechaa jiru. Balaan kana kan hunda fide iciitii dhoskuudha. Dura dawwaltee himtee kaateet amma dhoskite. Kanaafuu oduu dura himuu baatte maatii wanni quba qabu hin jiru intalli keenya badde nu barbaada jedhanii dhufu malee wanni kana beekan hin jiru. Amma garuu duute jettee ciitii du'aa san odoo beektu maaliif akka intalli kun duute eessatti akka duute reeffi ishee akka eessa jiru jirti moo hin jirtu kan jedhu iciitii gurguddaa kana qabattee muca'oon kun dhukatte jechaadha. Odoo isin ta'ee wanti akkanaa maatii keessan gaafa qunname akkam gootu yaada keessame hundi keessanuu koomantii jalatti barreessa. An akka yaada mataa kootitti ofii kootifiyyuu qabame dhabama obboleettii koo irra dhaba lubbuu obboleettii koo irra obboleettiin koo na jalaa baduu caalaa wani na gaddisiisuu hin jiru jechaadha. Dabarseen of kenna malee mallaqan hojjetadha jedhee dhugaa obboleettii koo hin dhosku taa'e biyya kana keessa. Maaliif fayyaan qaba qaama guutuun qaba biyya biraa deemee hojjetachuu hin danda'uun biyya gale dhugaa baasee jechaadha. Uummanni Oromoos gaafsan na bira dhaabbata. Garuu amma sobaayyoon qabame haqa kana dhoskee gaafan qabame uummanni Oromoollee sagalee naaf hin ta'u jechaadha. Kanaafuu shamarran keenya waa balleessuun duratti maatii keessaniifillee dudduuba keessanitti achi yaada. Akkasumas immoo fuuldura koo maaltu natti dhufaallee yaada. Callisnee waa balleessuu bichaa hiikan qabu. Kanaafuu itti yaada isiniin jedhaa warroonni warqee beektan immoo gorsaa. Piliis muca'oo kana gorsaa dhugaa akka baastee maatiin ishiillee biyya nagaan jiraachuu akka danda'an. Maatiin warqee mana irraa baqatee jira jechaa jiru amma. Qabeenyi isaanii mana isaan irraa baqatanii bakkee jiran jechaa jiru. Balaan kun maali? Sababa obboleettii keenyati. Maatii kiyya rakkoo kanaa saaxileen akkamitti mee'ane? Akkamitti jiraachuu danda'a? Akkamitti mataa hilliina akkamitti jiraadhaadhaaf abbaan kiyya obbolaan kiyya mana gadhiisanii baqatanii biyya maatiin lamaan wal ajjeesuuf walitti dhaadachaa odoo jiru sammuu akkamitti na raffise ani maatiin koo dhukkubsatanuu gaafa naan jedhe irriba na raffisu na boochiisa nan bu'aa bula bakka waa ta'an natti fakkaata. Ishii rakkoon akkanaa kun uumamee akkamitti rafee bulame odoo isin ta'e mee raftanii bultanii? Hin bulamu
kun dhimma lubbuuti. Dhimmi lubbuu fi dhimmi qoosaa garagara. So obboleettii keenya kana namni itti dhiyaatan yoo jiraate warqee jechaadha ishee kana. Namoonni itti dhiyaatan yoo jiraatan bilis gorsaa. Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadiin keessa warri jirta warri qaaman ishii beekta suura ishii maxxasinaa namoonni beektan gorsaa bilis. Gorsaati rakkoo kana maatii ofiitiif jette. Of amansiistee of kennitee of dabarsitee maatii ofii jiraachifachuu qabdi. Dhugaa baasuu qabdi. Cal'istee dhugaarra teessee maatii ishiillee rakkoo akkanaati saaxilu dogongora cimaadha jechaadha. So please share godhaatii obboleettii keenya kana biraan gahaa. Gorsaa namoonni itti dhiyaatan hundi keessanuu magaalaa Suudii keessa warri jirtan jechaadha. Please namni wallaalee miti intala kana qabsiisu. Suuraan ishee oduu amma poolisiitti kenname yookiin viidiyoon adda addaa Arabiidhaan hojjetame mucayyoon kun daqiiqatti qabamti. Garuu Oromoon ofsaadha. Ofsaan aannan goromsaa dhuganii ofsaan suuta mucayyoo kana rakkoo kana keessa baasuudhaaf tarii dhuftee burgaabbitee himtii kan jedhamu. Sababa kanaa jedhaniiti malee jaalatanii callisne Oromoon. Qabsiisuuti wallaalle. Kan bade dhiigan tala Oromooti, kan balleessisiisan tala Oromooti. Kanaaf lachuu miidhamaanis miidhanis keenya jedhee Oromoon irratti eega jira. Tarii gaabbitee dhuftii laata kan jedhan. Maatiin kana keessa sadarkaa wal ajjeesuurra gahe jechaadha biyya. Please mucayyoon kuni ani akka kootti garuu akkasitti yaada akka isheen itti yaaddee aayidoon waan hin beeku. Kanaafuu please share godhaatii namoonni wal beektan maatii ishii keessa illee tarii namni viidiyoo kiyya kana dhaggeeffachuu danda'a. Gorsaa please mucayyoo kana lubbuu maatii ishiitiif haa yaaddu. Of bichaa jaalachuun hin taatu. Buru seenan garaa ishii keessaan bahu maatii ishii keessa namni tokko ajjeefame namni tokko waa ta'e. Buru seenan garaa ishii keessaan bahu balaa kootiin ijetti tsatsatamuun ishii nafu. Biyyatti illee galuudha rakkoodha. Imbaasii Itoophiyaa irratti seeraan dhufte waan ta'eef hin qabamti. Suuraan ishiin kennamaa. Rakkoo adda addaatti saaxilamuun jira jechaadha. Kanaafuu gorsaa namoonni itti dhiyaatanii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deemuutti turte gaarii isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun irraanfatinaa viidiyoon keenya isin tole hiriyoota keessan biraan illee qaqqabsiisaa obboleettii keenya illee nu gorsaa isiniin jedha. Galatoomaa viidiyoo haaraa odeeffannoo adda addaa qabannee akkasiin qaqqabsiisnuuf kanaafuu nu cinaa dhaabadha.